Dhaggeeffadha amma hundi keessan. Amma takkatti na dhaggeeffadha. Namni 244 kun na dhaggeeffadha. Ijoolleen kaampaanii keessa jirtan. Ijoolleen kaampaanii keessa jirtan. Hundi keessan nyaata keessa nyaadha. Ela na dhagaa. Deemi gadi bu'ii na ergi baabaa kiyya Adam. Dhaggeeffadha. Ijoolleen kaampaanii keessa jirtan. Ela dalagadhee waliin qabadhee mana ijaaradhee maal ta'ee jettee yaadda. Tokkoffaa yoo ati jiraatte yoo dursi maali ati jiraachuuf hoo nyaachuu. Ilmi namaa yeroo baay'ee seevingii irratti illee akka hin duune akka hin jiraanne of gochuu irratti namoonni hedduun miidhamaa jira. Yeroo darbe an amma gara sajaa kana deemeera. Hin gaafadhaan ijoollee jechuun haala nyaatinsaa mee akkamii haalli isin itti nyaattan akkamitti soorata keessan qopheeffattan haalli fayyadama gaazii keessanii akkamitti fayyadamtan maali gariin alaa nyaatanii ganama baraaxaa takka nyaatan ganama baraaxaa takka guyyaa hoo jennaan shaayii baraaxaa takka nyaannaa yeroo shaayii baraaxaa kanaa deebinee nyaannetu jira guyyaa lamaffaa in shawwanna jedhan dhaggeeffadha sirrinna dhagaa abboo rabbii jedha sirrinna dhagaa sheer godha ijoollee kaampaaniitittina ijoolleen kaampaanii keessa jira yeroo baay'ee qoy suuraan naa dhufe na fakkaate qoya Haga Baba Nuruddin Debu, please share gora ko bilinki gola ummata keenya sagalee tahaa jirra borro obboleessa keessa kana bira dhaabaddaa awwaala dheengadda agarreessan ka obboleessa keenya akkasitti qabritan ummanni Dubaay ummata kabajaa qabu ummata ulfinna qabu ummata wal jaalatu bira dhaabaddaa obboleessa keessa mana dhugaatiin gaasini jechuu barbaade Baba Nuruddin baga nagaan deebite. Aamin qoy dubbadhaa gasane qoy. Man. Amana dhaggeeffadha. እናንተ ጋር እንዱበዱትን ዱበተን ይቆይ ያሲን ማን ዱበነስን ሰገለን ከጅራ amma dhaggeeffadha qoy an amma asirra teettanii kan dubbanne maal faayidaa naa qabdan yaada maaliif nan jijjiirre ani dadhabeera dhaggeeffadha ijoollee kaampaanii keessa jirtaniif dhaamsee ani qabu warra kaampaanii keessa jirtan sirritti mee na dhaggeeffadha jirtani mee ijoolleen kaampaanii keessa jirtan warri kaampaanii keessa jirtan lakkoofsa lama barreessa warri kaampaanii keessa jirtan dhaamsa isinii qaba mee ijoolleen kaampaanii keessa jirra jettan lama barreessa lammii boona lammii okay bakka ijoollee kaampaanii na jala jira maashaallah okay thank you amma warri kaampaanii keessa jirtan na dhaggeeffadha kam an dhaamsa isinii qaba na dhaggeeffadha dhaamsi an isinii qabu fakkeenya mindaan keessan 700 ta'u 800 an ina buufi kuma 300 kuma 200 warra jettan sanii miti dhiisa mindaan keessan 800 ta'u 800 san keessa birrii 500 biyya argadha jettee nyaata kan kee iraata shawwaddee ganama waa qammaftee baatee
misaa akkasitti gizee qaamni kan keenyaata si barbaadu san shawwaddee yookaan harkaa dhabdee dhiiroo yoo harkaa dhabdan dalaga masanuun dalagina maal gootan mala isinii mala ijoolleen kaampaanii keessa dalagan eeriyaa san reestorantiin hin jirti reestorantii sanitti dhaqaa of barsiisa yoo harkaa qabdan maamila ta'anii gizii qaamni kee soorata si barbaadu dhaqii nyaadhu achi mindaa keetirraa kafali sin caalu laal yoo lubbuu keetiin jiraatte ati kaa dalagattee of jijjiiruu dandeettu dalagattee warra kee jijjiiruu dandeettu isinii galee dursa laraa qidma laraa saachuu situ ofiif kennaa dursa yoo nyaadhe jiraadhaa ka jedhu jala bu'aa hordofa ragaa keessan itti qabadhaa himadhaa ani bar kallattii halkanii guyyaa isinii kaa'aa jira hin dhageettan malee nama hin dhageettan inni duraa biyyumarraa ijoolleen baatan jechuu gaafa baatu eenyu na baasaa yoo achi rakkadhe eenyu kallattii furmaataa naataa nama kana hoo beekaa namni kun eenyu kana sirritti adda baaftanii beekuu danda'uudha qabdan achi booda hoo namichi isin fidu sun even if ji'a tokko ji'a lama tiriit isin gochuu danda'uudha qaba isin hordofuu isin jala bu'ee isin hordofuu akkaataa kaampaaniin sun hojii isaa san isin itti hojjechiisu isinoo halkanii guyyaa namichi sun mindaa isinii kafala waan ta'eef yallaa isiniin jedhaa kaameraan fooloo aappii isin godha ati nyaattee garaan qabdu xostee galgala gaafa galtu dhaabatuu hin dandeettu akkasumatti jalaa raftee ganama kaatee deemtaa jechuudha akkasumatti dandamattee yalla siin jedhanii akkasumatti hojjattee sa'aatii misaa irratti yoo jedhan ati bishaanumaa fi homaan shawwaddee akkan duune qaamni namaa kun bishaan barbaada beetanii jiruu fi jireenya keessatti dhala namaa xiqqoo tasfaa ka itti godhu nyaata caalallee bishaan waan nyaattan bishaan dhuydan bishaan addatti isin allalleessa bishaan addatti jechuudha ani nabbaarii ayimooti min deemaa ajalli rabbi nabbaarirra hin jiru jaran maa fakkeenna jiraattota biyya kanaa keessa namoonni yeroo dheeraa jiraatan hedduun isaanii jiran yeroodhaa yerootti garuu du'aa ka jiru yeroodhaa yerootti du'aa ka jiru ijoollee kaampaanii maaliif jennee dhaabbannee ilaaluu danda'uudha qaba sinii galee sirrii miti jaran tikikkila adeellam sirriidhaa miti sirri moo sirrii miti jechi kun sirrii yoo ta'e sirrii jedha sirrii yoo hin taane sirrii miti jedha akkana dhugaa jirtu gaafa namni isinitti dubbatu mirkaneeffadhaa dhugaan soba yoo ta'e soba jedha nama soba jedhu san ol harkiftee mee akkamitti jettaan ani itti dhiyeennan quba qabaan wallaahi billaahi ijoollee biyya kana keessa rakkatan ani eenyu olitti quba qaba waan abbaanuu of quban qabne caalaa quba qabaan amantanis amanuu baattanis okay soba kootseeni ati nama akkanaa kana barbaane naagaba ila baaba wanni ati kaafte kun sirriidha beeyta maaliif akka ta'e beeyta fu'aad naagaba koomee fu'aadii kana ol galchina maaliif beeyta nama tokko jireenyi itti toluu danda'a hedduu isaanii jireenyi itti hin tolu beeyta ani waa'ee kaampaanii biyya kana keessa ijoolleen dalaydu quba qaba sirriitti quba qaba ijoollee 18 bakka tokko sajaa naannoo sajaa jedhamu tokko jira as shaarjaa nama 18 bakka tokkotti dhibamanii dhaqee ilaalee jiran jatiyyaa ijoollee san gaafadhe akkami waa nyaattanii waa dhuydanii eessaa fidanii nyaatan obboleessoo dhukkubsataa nyaata barbaada yoo nyaate dandamata የለም እየባሰበት ይሄዳል ማለት ነው የበለጠ ዱኩምኒሱን እትያማቻ አማቻ ደም ሄዱን ኢሳኒ ኛታ ጠቡራ ከከ ልቡን ኢሳኒ ከበው ሀቀዝኒ ማ ከናፍ ijoollee kaampaanii keessa jirtan dursa ofiif kenna waan dalagatan irraa soorata keessan sooradha inumaa nyaanni yoo kan jirre taate kallattii furmaataa laalladha hinde
namni tokko nama 15 nama 20 bakka tokkotti fidee faayidaa dhuunfaa isaatiif jecha dirhama 500 kennuufi bara abboo namni nama fidee mee as jala warri as jala jirtan dirhama 50 dirhama 100 namni isinii kennan jiru biyyarraa isin fidee yalla xaafa barreessa dirhama 50 dirhama 100 isinii kennaniin beekanii meeqa isinii kennan mee warri as jala jirtan barreeffadhaa mee dallaalli keessan gaafa biyyarraa isin fidu meeqa isinii kenna harkatti barreessi abboo as jalatti 150 laala dirhama 150 ofii isaati 200 amma yoo nyaata nyaannu deemne 200 faa baafna 250 faa baaf biyaansi gaafa nama finnu 500 harkatti isaa kenna jedha laala ila dhageeffadha 500 harkatti isaa kenna namichi 500 kennu kun sirri tikikkilnu maaliif 500 kennaafi 500 saniin of sobaa ji'atti mindaa hin fudhata sinii gare herrega 300 400 baaftan san keessa jira birriin keessan kaampaaniidhaan gaafa dhuftan laal dhagaa argaa amma ijoolleen as jala jiran kun wallaahi hin sobani dhuguma barreessa ana 40 naa kenna tokko 30 naa kenna 20 naa kenna tikikkil heeno maa barreesse taree fu'aad duratti maal jettaa amma maal barreessita sinii gare ila ijoolleen biyyarraa dhufanii kaampaanii isin ergan taanaan 500 gadi fudhatinarra birrii keessan irraa fudhatta waan ta'eef xiixaaf nyaanin naqaa 500 irraa fudha hinde 500 dirqama isinii kennamuu danda'uudha qaba herrega keessa jira herrega amma hin baafna liistii gaafa nama tokko fidu'anii kalkuleet gaafa godhu 500 isaa yoo kenne transportation agana yoo kafale maal agana yoo godhe jedhee herregadha 500 gadi fudhatina 500 san maaliif tokko haga jiini kan kee gahu nyaata ittiin sooratta maal jedha tokko ane በጣም ያናደደኝ ነገር እስከ ዛሬ ከውስጥ ያልወጣው ከኬሳ kiyyaan baane ana biratti gurre kiyya bira maal jedhan warri kaampaaniin isinii kenna uummata rakkoon hin jiru kaampaaniin waan nyaata itti bilcheeffattu siin kennu caarran bangaalii wajjin si gawuluudhaan bangaaliin immoo haga nama kenna jibbitu maan jibbitu ofiifuu jibbamtu ila haga nama kenna jibban maan jibban bar ofiifuu ka jibbaman uummata akkana argeen beeku soora nyaata biraddistii hin kennaniif waa tokko hin kennaniif inni birrii 100 kenneef 100 kenneef san rabbiif rasuulii jedha ganama ittiin nyaate misaa ittiin nyaate irbaata ittiin yoo nyaate inuun jirtu borumtaa mucaan kun maal nyaata meenaa hima ketamxitoo nomi mala eeshi biyya kana keessatti ammallee barreessa biyya kana keessatti namni yoo gadi ba'e waa nyaattee jedhee wal gaafata hin gaafatu namni hooma nyaatee ba'eese namni hunduu hooma nyaatee ba'eese namni hundi hin gaafatu eshi waan nyaanne jedhee namni dubbata saalarraa hin dubbatu so caarran namoota yeroo baay'ee ani beelarraa du'a namni waa'ee mucaa kanaati miti ani dubbachaa akka jiru kuni maashaallah haadha manaa asii qaba obboleeyyan asii qaba ajala rabbii du'e waa'ee mucaa kanaati miti ka dubbataa jiru rabbiin jaannata qoy suuraa isaa kaasee viidiyoo kiyyaan haasaa waa'ee kana qoya waa'ee kana akkana haasawu abbaan barbaade liqimsuu abbaan barbaade dhiisu borurraa ijoolleen abbaan barbaade yoo si fide abbaan barbaade yoo nama isinii fide warroonni asii dallaalatti ijoollee kennitan diraama 500 gadi harkaan fuudhinaafi dhufe biyyarraa 500 kashii haa kennuuf fedhu kaampaaniin sun haa fudhatu fedhummoota ofii isaatti kaampaanii san haa galchu nyaanni kaampaanii san irra wanni jedhamu tokko hin jiru yella hin jiru maa dhugaa dubbannee maa bakka nutti dhiite hoo bullebboo dhugaan jiru kana ati fataa zanaa jettee bakka gaarii dhayxee nyaattee akka gaarii konkolaataa gaarii qabattee telefoona gaarii qabattee coraa gaariin deemte maa yoo sitti hafe obboleesso
namni ati fidde du'e yoo jedhan bar beela yoo du'e beelan du'uun isaa yoo mirkanaa yoo indee kanaaf sagalee olii ta'uu danda'uudha qabnaa jechuudha hundirra isinii galee jechi kun sirri moo sirrii miti yaa jamaamee warri as jala jirtan warri kaampaanii machee warra kaampaaniin na jala jira amma sa'a kan dallaalli sa'aatii kana na jala jiran sa'aatii waa'ee mallaqa badee dubbannu qofa na jala jiran amma jechi amma ani jedhe kun dhuga moo soba jedhan warri shamarranillee warri dallaalatti ijoollee kennitu shamarran immootu dallaala taatee ijoollee fiddu mallaqa 500 gadi kenniteefi jennaan himadha 500 gadi isinii kenne taanan namni tokko biyyarraa isin fidee diraama 500 gadi harkasii kenne taanan salaam aleikum alla qallat namasa bakka akatta mallat dalagaan dalaysiif irra qabsaa'uu danda'uudha qabna Senegalee ijoolleen kaampaanii keessa jirtan ka armaan duraa akka rabbiin isin dandeessisetti dalagaa keessan dalagataa garuu nyaata keessan nyaata keessan ofitti hin dabina warri biyyarraa nama fida yoo jiraate biyyarraa har'a galgala seensifta taanaan dirhaama 500 gadi kennituuf malee akka biraan deemne yookaan an Nuuraddiin baabatti si himaa jedhiin ittiin naa bilbila namni du'aa jira jiran nama dhaqqabuu danda'uudha qabna Senegalee okay jaldi wantu surah larkee boodoo wallaahi billaahi mee warroonni nama biyyarraa gaafa dhufu 500 gadi akka inni ittiin kennine hin godha yookaan mucaasan fuudheen deemu warri jettamee lakkoofsa 2 barreessa lakkoofsa 2 500 gadi irraan fuusuuf nuuf warri jettan 500 gadi akkan bakka abboonaa jiraadha warroonni amma lakkoofsa 2 barreessitan kun aqwaamii qabdan waliin taane warra ijoollee lubbuu baasan balaaleffannaa jechuun waliin taane amma jechi kun fudhatama hin argata amma ka fidu hin beekaan ani laal waan ofii kiyyaa hojjachaa ture waan ofii kiyyaa beeku an amma namni tokko namni an biyyarraa fide gabba'ee nan himatu taqabu wajjiin nyaadhe yoo inni nadda wale fiigee dhaqee dhukkubsadhe yoo inni jedhe fiigee hospitaala geessee ragaa baafachuu danda'a ijoollee tiyya fide ani kanaaf iyyoo madhe isinitti maal wallaahi billaahi ani faayidaa kiyyaaf dursan kennu abadan ta argadhe bakka ani beelee ka jedhe wajjiin nyaadhe inni yoo manne dhiisi sammuu gaarii fi ilaalcha gaarii jiraatta gammachuun jiraatta beeyta mallaqaan jiruun nama sirritti na dhagaa wallaahi billaahi ani haqiiqatan isinii himaan ani mallaqa harkaa qaba taanaan mallaqa dursa mallaqaaf hin kennu nama diraama takka yoo baase akka waan duniyaan isaa bakkaa sochooftu akka waan irratti hojjechiifatee kan diraama takka kiisii isaatiin baafne jira subhaanallah ofii qabeenya qaba ofii qabeenya isaa achi bakka konkolaataa gaarii qaba uffata gaarii uffatee deema ijoolleen inni fidu siqaayii argiti ijoolleen inni fidu halkanii guyyaa bootti nama akkanaa kana faatu jira inni eekoo aqaalloone baddan binoomne ako ስለዚህ amma nutti quba qabaa jechuudha inyaa namni alaamaan qabne hin jiru namni jiruu fi jireenya hin beekne hin jiru garuu immoo kokkee batanaa fi jiruu teetiif fuuldura yoo ka fiidu taate wallaahi qabrii keellee dhabda jiruuf jireenya keellee dhabda dhaleetee balleessita sii galee dhaleen tantee garuu hin badde alhamdulillah dhalee teetii rabbi fayyaa sii kenna siif rabbi fayyaa sii kenna wama galli qibsitee sii sifaaya gaafa namaaf dhaabbattu jechuudha ani alhamdulillah ana mala osoo naa ta'e naan ta'u malee moloksee beeytanii moloksee biyya kenna beeytanii naan ta'e warri beeytan meela qabsalaama barreessa akkasin jedhin barreessa warri moloksee beeytan lakkoofsalama barreessa warri moloksee beeytan waan achi keessa eeywa moloksee mee amma warri gastii keessaa namni beeku jira molokseen beete kiristaanii galtee beete kiristaanii keessaan baatu
yeroo baay'ee waggaa 40 booda galan moloksee kataan illee waggaa 40 booda na fakkaata. Okay. Sana booda Si wajji ka ergamu. jireenyi isaanii namaan waliin argan namatti makaman waaqa ofii qofaaf jiraatan. Waddanyoota miti kan Yookiin immoo masjiida galtee masjiida keessatti quraana qaraasiftee rakkataa yoo dandeette bira dhaabbattee sagalee taatee fi bakka tawakkaltu tarabbii qofa jiraattaa jechuudha. Akkasitti osoo jiraadhe natti tola. Caarraa kanaan. Lezaan. Wallahi. Namni akkasitti osoo jiraate wanni hunduu kallattii qabataa dha. Amma namoonni akkaataa kanaan nama qorqatuu fi faayidaa dhuunfaa giddugala godhatu. Waa'ee namaan dubbatan, gastii namaan dhaqan, gaarummaa namaan dubbatan, badaa namaa malee humaan afarsan, walga'ee namni bakka badama namaa qofa quba namatti qaba. Waan akkanaa kanatu jira. Habiibi amma booda ejjannoon Nuuraddiin Baabaa yoo rabbi jedhe jechuun sooyyee wajjin ela lafa qabsiifne ijoollee kaampaanii rakkataa dhukkubsataa bira dhaabbachuu amantaa kan kiyya jabeeffachuu amantaa namaa qeequu dhiisuu gandummaan ol qoqqooduu dhiisuu kana by full confidence maa duuti kama obboleessa kenna mucaa kichuu kana fudhatte tanaaf elamu akka duniyaa kanarra waggaa 1,000 jiraattu eenyuuf jiraatta rabbii keetiif yoo jiraattu siigalee kanaaf akkasii abboo yaadan deemaa jira amma waan ofitti haasa'u nan fakkaataa jira an amma akka amma waan gastii irra jiru mana banadhee akka haasaa jiru dagadheera miira keessa galeera jiran kanaaf akka danda'amaa ta'een waliif haa dhaabbannu waliin haa dhaabbannu wal qeequu haa dhiifnu nama keenya bira haa dhaabbannu badii kaleessaatirra bira haa darbinu walii irra haa tarru walaa jabeeffannu walaa gorfannu du'aa keenya haa awwaalannu dhaamsa Nuuraddiin Baabaati qoma dhadhee isinitti himan. Okay? Himata himattan immoo mana kiyya keessatti himata sirrii qulqulluu yeroo tokko namni gaafa waa himatu akkuma itti dhufe himata achi booda deemee nama komata deemee nama abaara akkas ta'uun qabu himata sirrii fi sirrii ragaa qulqulluu si hin himachiisu kana hunda addaan baafadhu sii gale kanaaf akkaataa saniin furmaata nama kennaan taana mucaa qacalee daa'ima kana aga danda'amaa ta'een guyyaa boruu kan dhageette ka sa'a kana dhageette akka waliin dhaabbannee gara mana isaatti gaggeessinu abdii guddaa isinirraa qaba haqa irraa yoo qabaatte haqa irraa yoo qabaatte dhageeffadha ila sirritti jala sararee isiima haqa irraa yoo qabaatte ani haqa irraa qaba jedhi kabajaan koottu gaafadhu kabajaadhaan osoo qabrii gadi isa nuun kaayin jechuudha. Nuti maal barbaanna rabbiin jaannata isaa oofaquu hayxi namaa yoo irra jiraatte irraa rabbi haa kafaluu irraa kafallaa yoo haqa irraa qabaatte dhuftee gaafachuu yoo hayxi isaa sirra jiraatte fiduu boru jechuudha. Hayxi isaa sirra jira taanaan qabattee dhuftee hayxi isaan irra jiraa kunoo osoo wajjin jiru natti kennee yoo hayxi isaa si harkatti badde hayxi isaan irra jiraa na harka baddee jirtii. मैं चार्जर ना थे और मेरा कैसा गले डब्बे में था ना सन में मैं से चार्ज कोई मैं नानते अमले कमरा तो एमाल जायरत Dokter Sifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nagaa akkam jirtu? Naguma. Fayya. Fayya. Tu ada gete?
dhagayeera wallahi rabbiin araaramuuti. Akkas. Bareeda. Waan akka ammatti an dubbadhu kanarraa akkamitti ilaalta? Doktor. Maashaallah yaada bareedirra jirta. Inshaallah hundi keenya yoo nama akkasii nu haa godhu. Isaallee nama jannataa haa galchu. Wanna biraa waan jennu hin qabu. Ayyee galatu. Amma hundi keessanuu fayyaa naa ta'a. Boru sa'aatii 12 walakkaa waliin taane obboleessa keenya haa gaggeessinu. Isiniin jedhaa fayyaa naa ta'a. Boru ganama subiin walitti deebina ishee. Sa'aatii 12 dura anuu laayivii hin bana waan ta'eef hundi keessan yeroodhaan aljarf lookeeshinii ka barbaadan nu gaafadha isinii ergina ishee. Viidiyoo amma ani gadi lakkise kana deemaati namni rabbiin laaffisee faa dhufu sheer godhaa koottaa bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa fayyaa ta'a. Isiniin jedhaa fayyaa ta'a.